Ayyuu ofin ajjeesaa jetteetu lubbuu keetiin taphachaa jirtaa jechuudha. Ati kan of ajjeeftu ati daa'ima reefu ganaa guddatte kan harmiyyuu otuu qomatti hin bahin heerumteedha jechuudha. Ayyuu jechuun otuu harmi qomatti hin bahin namumti hin heerumaadhaa fi otuu addan baafatin otuu waa heerumaa hin beekin jechuudha. Mucaan kaleessa barattu lafa kaatee heerumtee jechuudha. Kuni jechuun lubbuu kee waan dhabamsiisu miti wallaalummaa keeti otuu wallaalummaa hin qabdu ta'e otuu beekumsa hin qabda ta'eeti fageessitee hin yaadda waa'ee bultii hin beekta ta'eeti jalqabuma Sa'iidootti heerumte sammuu kee of hin lakkaftu jechuudha. Amma immoo kan itti of hin ajjeesaa of hin balleessaa jetteetu dubbachaa jirtu kuni sirraa hin eegamu jechuudha. Ati ganaa nama laayifii adda addaa laayifii baay'ee dabarsuudha. Ganaa jireenya baay'eetu si eeggata ganaa deessa ganaallee sooromteellee kanarra immoo jiraachuu ni dandeessa jechuudha. Ammas qabeenya hin qabda garuu jiraachaa jirta. Sa'iidoon si jiraachisaa jira. Nama si dadhabee miti. Sa'iidoon garuu qobummaa sitti dhagahame maaliif akka yaade naa ta'uu dide Sa'iidoon maaliif na ajajamuu dide waan jedhamuudhaanitu lubbuu koon balleessa jechaa jirta jechuudha. Kuni sirraaf hin eegamu jechuudha. Maaf ati daa'ima dhaganaa guddatta waan ta'eef namumti hin heerumaadhaaf biyyumti hin heerumaadhaaf heerumte malee waa heerumaa keessa gabbuutee jiruuf jireenya akkaataatti jiraatanii akka gaa'elli nama godhu adda baastee hin beektu jechuudha. Sana keessatti immoo jechuudha gaa'elli immoo bu'aa baay'ee hedduu qaba. Yoo kara tokko gammadde kara tokko immoo si gaddisiisa jechuudha. Kuni namuma hundumaa gaa'ela godhate heerumuudha. Amma nama qabeenya qabutti heerumte miti nama sooressatti heerumte miti kara tokkoon immoo rabbi si gaddisiisa. Kuni si qofa miti jechuudha. Karuma nama hundumaa mana hunda keenya keessa jira jechuudha. Yoo kara tokko rabbi si gammachiise kara tokko immoo dallansuu hin dhabdu jechuudha. Kanaafiyyuu hunda isaa maal jettee fudhachuu qabda beektaa? Kun keeriidha hundumti isaayyuu jettee fudhachuu qabda malee of najjeesa Sa'iidoon na dhiisee deeme Gondoriin deeme achitti of ajjeese achi jarreen ajjeesu akkasitti dhufuunsaa immoo hedduu anaan dursee an of ajjeesuun qaba waan jedhamu sammuu kee keessa dileeti gochuu qabdaa jechuudha. Ati gana Sa'iidoo yoo si dhiises ati nama ijoollee beekuudha nama onlaayinii irra ooludha bakka nama laayifii adda addaa ilaaluudha bakka jireenya kee otoo hin beekamniyyuu irraanfachuu ni dandeessa jechuudha. Sa'iidoo irraanfachuu yoo hin dandeesse yoo ni dhimma kee hin qabu ta'e inni akka argaa jirruttis Sa'iidoon akka ilaalaa jirruttis waan dhimma kee qabu yookaanis immoo waan jaalala kee qabu miti jechuudha. Inni amma yeroo ammaa kanatti duraanis lubbuu kee si baraaruuf si fuudhe malee si jaallatee halkanii guyyaa akka jaarsaaf jaartiitti yookaanis immoo akka jaalalleetti si janajjanee sin fuune jechuudha. Ammuma dhiphennaan wal fuutanii jechuudha. Kanaafiyyuu jaalalli isaa hagati jaallattu onnee kee keessa hin jiru. Yeroo baay'ee immoo jechuudha dhaltuun dhiira irra jaallattu homaa faayidaa hin qabu. Dhiirri akka barbaade deema akka barbaade bakka hin ajajamuufi jechuudha. Dhiirri yoo si irra guddeessa si jaallate gaa'ela keessatti dhiirri irra guddeessa yoo si jaallate hedduu bareedaadha. Bakka hedduu bareedaadha. Siin si gorfatee si deeffachuu minaamin hin danda'a garuu jechuudha. Kun immoo situ irra jaallate waan ta'eef inni silas jaalala kee miti lubbuu kee oolchuudhaaf si fuudhe. Kanaaf hubachuufii qabda. Hubattee fi obsuufii immoo qabda. Obsitee bakka inni dhala isaatiif jecha eenyuyyuu jechuudha. Gondorii miti dhala keetiif jecha boollayyuu lixa. Wallaahi laazim Gondorii dhaquu miti dhala keetiif jecha namni dhala qabu waan dhalli nama gootu waan ilmoon nama gootu hunduma warra ilmoo qabu beeka malee namni ilmoo hin qabne namni daa'ima hin qabne hin beeku. Ayyuu nama miyaa daa'imaan beektu miyaa ijoollee hin beektu otoo miyaa ijoollee beekteeti hin jettuyyuu daggaftee yookaan nama wajjin naqeellee ilmaan kana fudhatu gochuu ni dandeessi malee hin naxxu si ajjeesu minaamin hin jettu jechuudha. Bakka namni dhala qabu dhalli waan nama gootu hin beekaa jechuudha. Dhalli saree nama gooti. Saree nama gooti boollallee si buufsii jechuudha. Nuti kan biyyaa baaneef maaliif dhala keenya guddifachuuf dhalli keenya kaleessa rakkina nuti keessatti guddanne yookaanis immoo rakkina nuti kaleessa eengadda argaa guddanne hin guddatin jenne mana namaa keessatti arrabsamaa ifatamaa lolamaa akka yoo qonqolleen dhoowwatan agabuutaa akka barbaadanii jarri arabaa nutti taphataniitu dalagannee jejaan birrii fudhachaa jirraa jechuudha. Kun maaliif rakkoo kaleessa dhalli keenya argee amma fakkeenyaaf akka kootti rakkoon kaleessa argee dhufee dhalli kiyya akkan argineefini mataa koo gadi qabadhee waan fedhannaan jedhanii waan fedhanna godhanii zim jedhee birrii koo dalagadhee fudhadhaa jechuudha. Kanaafi ayyuuni waa'ee jireenyaa fi waa'ee dhalaa hin beektu.
Saniyyuu immoo wallaaltuudha akkuma isin beektan daa'imummaatti namumtiin jaallataa fi zayidoon qabeenyuma qabaaf minaamin jeenii namni miidiyaarra feemesiidha minaamin jeenii achi oofanii asoofanii kanuma qabattee calluu bennaan keessa buutee keessaa ba'uun rakkoo ta'ee jechuudha. Kanaafuu jennaan an dhugaan dubbadha. Ayyuutiyyaa of najjeesin si jaallannaa si kabajnaa akka nama tokkooti jechuudha. Si jaalladha si kabajaan akka kootti nama kamiin iyyuu hin jibbani bakka Sumayyaatti Sumayyaan nan jaalladha bakka Ayyuuttis Ayyuu nan jaalladha jechuudha. Sana kana jechuun hin ulfaata. Kanaafiyyuu jenna isaan lamman tokko rabbiin immoo isaan lammanii walii galchiisee walitti deebisee nuti immoo gidduutti qaana'uu dandeenya. Kanaafuu sana kana jechuun hedduu tokko ulfaataa jechuun hundaafiyyuu jechuun hojii kan keeti waan ta'e obsi. Obsi hiriyoonni isheetti sixxanii itti siqaati gorsa. Obsa barbaachisa bultii jechuun obsa barbaachisa bultii keessa kan darbu bultii keessa kan jiraatu nama obsa qabutu bultii keessa jiraata malee akka amma ati haasa'aa jirtu kanatti bultiin kee nama diigame nama bultiin keetiin adda baatudha jechuudha. Of najjeessa har'as boris of najjeessa akkasii hin jedhi sammuma keetti iyyuu hin yaadin rabbiin iyyuu guyyaatti nama ajjeessu hin qaba waan ta'eef inni iyyuu guyyaa isaa eeggatee hin dhufa waan ta'eef siidi immoo gana waan baay'ee si eeggata waan baay'ee ati bareedduudha gana bashanna yoo Sa'iidoo si dhiises dantaarreen keewwatiin ati bareedduudha kan Sa'iidoo caalu dargaggeessa maal kana fakkaata amma kan wabii caalu hin jira kan wabii caalu hin jira. Saniif jennaani kan wabii caalaa iyyuu bareedu kan wabii caalaa iyyuu bakka ni jira miti si jiraachisu argachuu ni dandeessaa jechuudha. Kanaaf iyyuu yoo Sa'iidoon si dhiisi suuta ilaalladhuuti harka keessaa baafadhu. Inni ijoollee isaatii fi jaartii isaa wajjin haa jiraatu. Silas lubbuu kee baraaruudhaaf fuudhe waan ta'eef suuta ilaalladhuuti jaalanni inni siif qabu. Asaasaa irratti hin beekta onnee isaa irratti hin beekta miidiyaa irra baaftanii viidiyoo waraabdan miti keessaan jaalala isaa tilmaamii gamaggamii ilaaliiti saniin booddee suuta keessa harka baafachaa deeme yoo sin bashannansiifne yoo akka garaa keetii siif hin taane oma faayidaan qabu suuta obsi amma inni ijoollee isaa kana gara tokkotti deeffatee jaartii isaa kana harka keessa galfatee Sumayyaa harka keessa galfatutti obsi amma homaan dubbatin Sumayyaan illee sitti artisatti jala shokoshottee maal jettu walirraa fageessa Sa'iidoof Sumayyaa walirraa fageessa viidiyoo Sa'iidoo waraabdee Sa'iidoon akkana jettu Sumayyaaf Sa'iidoo walirraa fageessa malee Sumayyaa fi Sa'iidoo walitti hin fiduu jechuudha. Kanaaf ati maal gochuu qabda obsu dubartii cimtuu ta'uu qabda baqa dubartii cimtuu dubartii obsitu qobaan jiraadha qobaan nyaadhu biyyoon abbaasee nyaadhu waan argatte dhugi. Nyaadhuutti dhugi maal baasee of ajjeeftaate dhugaa rabbii waan argatte itti sarakkabe dhugaa rabbii maal jechuu qophaasee dhufaa miti maal inni si rakkiseeti nyaattee dhudhu kanuma maal inni jireenya gabaabduudha silumoo addunyaa kanarraa hammam jiraanna kan hammam jiraannuuf immoo of ajjeesaa maaltu kana si geesse tasgabbaa'i ayyuu nateen tasgabbaa'i ani jaalladhu waan akkasii dhugaa rabbii nama of ajjeesaaf maali rabbiyyuu guyyaa isaa eeggate har'an du'aa boriin du'aa yuun beekonnoo biliqqii tokkotti dhufee na keessaa fuudhee baasa ammamaa ifan lubbuu koo gabaabsa ndee jireenyi qobaan jiraadha minaamin jedhe nyaadhu waan argatte nyaadhuuti dhugi hin huqqattee na deemini nyaadhu dhugi waan argatte gilbeetti godhi halbaasi dhugaa rabbii maal namaa na deemtaati ofii keetii na deemta jireenya namaa jiraattaati jireenya kee jiraatta ndee ati gana nama daa'ima godhachuuf hin hawwitu ati daa'ima jaan argitu arguuf hin hawwitu maalati kan of hin gabaasa of hin ajjees eenyuuf hin jiraadha ammatuu deessee dhugaa Sa'iidoo qofayyuu hin qabdu ammatuu deessee ammatu mucaa tokko lama deessee Sa'iidoo mayyuu dhimma isaan qabdu Sa'iidoo mayyuu galagalteen ilaaltu dhugaa rabbii mucaa kee jinfattu fataa itti bakka akka siyaasaan dheeressuun dhugaa zimmi baluun naante dammo zimmi bada andabaan dubbanne Ramadana keessa andabaan dubbadhu Sumayyaan lello Ayyuun lello Ramadana keessa saniif zim baluun naante komentiin taane naan xaafina nuti naan xaafina komentiin taane naan xaaftanii ofitti naan arsina Ramadana maal jechuudha